Miseensonni boordii Addis Miidiyaa Neetwoork haaraa filataman hojiilee ji'oottan salgan dhaabbatichaan hojjetaman gamaagamaniiru. Addis Miidiyaa Neetwoork odeeffannoo wayitawaa fi madaallii isaa eeggate dhiyeessuun guddina biyyaa keessatti miidiyaa gahee isaa bahaa jiru ta'uunis gamaagama kanarratti himameera. Addis Miidiyaa Neetwoork hojiilee misooma magaalaa Finfinneetti hojjetaman adda durummaan gabaasuun alatti dhimmoota akka biyyaatti jiran hojjechuun miidiyaa maqaa gaarii horachaa jirudha kan jedhan walitti qabaa boordii Addis Miidiyaa Neetwoork obbo Mogas Baalchaa Addis Miidiyaa Neetwoork qulqullinaan akkasumas qaqqabummaan hojii miidiyaa hojjetaa jiru bu'a qabeessadha jedhan. አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በይዘትም በጥራትም ተደራሽ ለማድረግ የተካሄዱ ጉዳዮች እያንዳንዱን ኩነቶች ደግሞ በተሻለ መልኩ ህዝቡ ጋር ለማድረስ የተሄደበት መንገድ ጥሩ ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቀብዬን ቁልቁልናን ቀቀበማ ታሲሱፍ ሆጂኒ ሆጀተማን ጋሪዳ ታቲወን አዳዳ ኡመተ ብራን ገሁፍ ተታፍሌን ታሲፈማንስ ጋሪዳ ከነመሌስ ቀብዬን ሃራን ያቹፍ ጨራቂ ለንጅራንስ ሃላን በሬዳዳ hojiilee kanneen teeknooloojiin humna namaa gahoomeen akkasumas bu'uuraalee misoomaan yoo deeggaraman guddina amma irra jiru caalmaatti itti fufsiisuun salphaadha. Kanaaf ammoo hoggansii fi hojjettoonni hunduu of qopheessuun barbaachisaadha. Finfinneen magaalaa akka idil addunyaatti dhiibbaa uumaa jirtu waan taateef taateewwan magaalaa Finfinneetti raawwataman ariitii fi qulqullinaan uummataan qaqqabsiisuun Addis Miidiyaa Neetwoork qooda isaa bahaa jiraachuu kan himan ammoo hojii raawwachiisaa olaanaa Addis Miidiyaa Neetwoork obbo Salamoon Dibaabaa miseensonni boordii Addis Miidiyaa Neetwoork haaraan hojii jalqaban miseensota ogummaa adda addaa qaban miidiyicha sadarkaa ittaanuutti ce'isuu fi qooda jabaa bahuu kan danda'an waan ta'aniif waliin taanee Addis Miidiyaa Neetwoork ni cimsinaa jedhan. Xiyyeeffannoon akka Addis Miidiyaa Neetwoorkiif kenname kan agarsiisu boordii filannoo boordii irraa yaani akka yaadutti jechuudha. Boordiiwwan keenya keessatti namoonni filataman namoonni muuxannoo gurguddaa addunyaa qaban namoota yuunivarsiitiiwwan adda addaa irratti barsiisaa turan namoota koomersii keessa iddoo gurguddaa turan poolitikaal saayinsiidhaan namoota PhD qaban waan ta'eef namoonni gurguddaan kun immoo muuxannoo isaanii kana dura waan keessa dabarsan ka'uudha. Haala Finfinneetii fi haala waliigalaa miidiyaa kanarraa maaltu eegama kan jedhu saniin sirriitti deeggaruudhaaf isaanis koomitimentii guddaa akka qaban agarsiisaa turanii. Kanaaf isaaniin wal taanee tokko taanee hojjechuudhaan miidiyaan kun waan irraa eegamu radical change fidee waan guddaa akka hojjetuuf xiyyeeffannaadhaan itti hojjennu ta'a. Addis Miidiyaa Neetwoork afaanota garaagaraan odeeffannoo uummataan ga'uun qooda uummanni misooma biyyaa fi kan magaalittii keessatti qabu akka cimsu hojjetaa jiraachuu kan dubbatan obbo Salamoon kanas caalmaatti jabeessinee itti fufnaa jedhan. Magaalaan Finfinnee egaa handhuura sabaaf sablammootaa biyya kanaati. Akkasumaanis warri Afrikaallee iddoo keenya wayin immoo bakka yuuniin Afrikaatti jiraatudha. Kanaaf magaalaa Finfinnee amma hojjechaa jirtu amma misoomaa jirtu bu'uuraalee misooma ishee babal'achaa jiran amma namoonni addunyaa ajajaa jiran isa kan ammoo Addis Miidiyaa Neetwoorkiin addunyaatti beeksisuudhaaf namoonni akka hubatan gochuudhaaf hojiiwwan babal'aa hojjechaa jira. Kana afaanota torbaan teeknooloojii haaraadhaan formaatiiwwan isaallee jijjiiree waan gurguddaa hojjechaa jira. Kun immoo bal'inaan kan itti fuuta. Addis Miidiyaa Neetwoork miidiyaa sochiilee hawaas dinagdee akkasumas dhimmoota siyaasaa biyyarra darbanii akka addunyaatti dhiibbaa uuman gabaasuun egeree magaalittii yaada keessa galchuun of qopheessuu qaba kan jedhan ammoo miseensa boordii Addis Miidiyaa Neetwoork obbo Salamoon Kaasaadha. አሁን እየሄደች ያለችበትን ጉዞ እናውቃለን። በጣም በርካታ ዓለም አቀፍ ኩነቶች፣ ስብሰባዎች፣ ውድድሮች amma magaalaan Finfinnee haala isheen ittiin guddachaa jirtu ni beekna. Taateewwan idil addunyaa baay'een walga'iin dorgommiin ispoortii garaagaraa akkasumas bashannanaaf namoonni baay'een magaalaa dhufanidha. Haalli kun ammoo dabalaa kan deemu waan ta'eef Addis Miidiyaa Neetwoorkis yeroo gara yerootti akkuma amma fooyyessaa jiruun gara fuulduraattis caalmatti cimuu qaba. Walitti dhufeenya sabootaaf sablammootaa fi ga'een Addis Miidiyaa Neetwoork bahaa jiru olaanaadha kan jedhan ammoo miseensa boordii Addis Miidiyaa Neetwoork Dr. Mi'eessaa Elemaadha. Addis Miidiyaa Neetwoork ergaa sagalee dhalootaa jedhu qabatee ka'ee magaalaa kana keessatti magaalli kun magaalaa meetiroopoolitaaniidha. Hojii guddaa hojjechaa kan ture uummata dammaqsuu, misooma firiirsuu, bashannansiisuu, aadaa, afaan, seenaa, hariiroo uummattoota gidduu jiru kana guddisuu irratti hojii bal'aa hojjetaa ture. Himanii yeroo gabaabatti waan fixan miti.